Gaachanni sabaa WBO'n godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Abbaasii fi godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaanii fi Aanaa Guutoo Giddaatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana Pp irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Waraana Pp fi humnoota Tigraay gidduutti waraanni eegalee jiraachuun himame. Iraan dooniiwwan boba'aa lama ulaa Hormuz keessatti haleelte. Hagayya 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa WBO'n godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Abbaasii fi godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaanii fi Aanaa Guutoo Giddaatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana Pp irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Abdiin sabaa WBO'n zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Abbaas keessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa Pp irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibba bahaa Oromiyaa haleessa adoolessa 31 godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Abbaas magaalaa ganda duwwaa takkaa keessatti tarkaanfii humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa Pp irratti fudhateen humna diinaa haleelee du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni WBO bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeen WBO zoonii kibba bahaa Oromiyaa tarkaanfii fudhate kanaan waraana Pp mooraa keessaa baqachiisuun hedduu ajjeesee gariin kan madeesse yoo ta'u waraanni mootummaa Pp mooricha keessaa baqataniis humna dabalataa yoo qabaanne malee waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenyu jechuun sodaatanii baqatanii jiraachuu odeeffannoon naannicharraa argame ifoomseera. WBO'n tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa Pp hedduu ajjeesee garii madeessuun meeshaalee waraanaa qawwee hedduu fi rasaasa hedduu akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa duwida loltoota waraana Pp irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Ittuma fufuunis korommiiwwan sabaa jajjabeen WBO zoonii lixa Oromiyaa Aanaa Hawwaa Galaan keessatti tarkaanfii cimaa fudhateen humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa Pp hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii lixa Oromiyaa adoolessa 31 godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaan ganda keellaa jedhamutti tarkaanfii akka bakakkaa diina irratti fudhachuun loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa Pp hedduu du'aa fi madoon adabee qawwee AKM hedduu fi rasaasa hedduu duwida loltoota waraana Pp irraa hiikkachuun injifannoo boonsaa argateera. Haaluma wal fakkaatuunis kaleessuma WBO'n zoonii lixa Oromiyaa Aanaa Guutoo Giddaattis tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota waraana maafiyaa mootummaa Pp hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii lixa Oromiyaa adoolessa 31 godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Guutoo Giddaatti waraana Pp hedduu du'aa fi madoon adabee loltoota waraana Pp shanfayyatti harkaan qaqqabee booji'uun injifannoo argate. Tarkaanfii kanaanis qawwee akaamaa hedduu rasaasa hedduu qophiilee waraanaa gosa garaagaraa duwida loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa Pp irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufa. Oromiyaan biyya. Waraana Pp fi humnoota Tigraay gidduutti waraanni eegalee jiraachuun himame. Raayyaa waraana Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduu waraanni eegale. Kaaba Itoophiyaatti waraanni deebi'ee eegala sodaan jedhu yeroo dabalaa dhufetti TPLF humnoota garaagaraa wajjin tokkummaa tolfachuu beeksisee ture. Kaaba baha Itoophiyaa bakkee Suudaan daangeessutti waraana mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti sanbata ganama walitti bu'iinsi mudachuu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Walitti bu'iinsa kana abbaa eegale irratti bulchiinsi Tigraay TPLF'n hoogganamuu fi aangawa mootummaa federaalaa gidduu walimataniiru. Sanbata ganama waraanni eegale qophiiwwan kana dura turan qophii waraanaa tuttuqaa fi haleellaa diroonii eegale hordofee ta'uu eere. Himannaa aangawoota Tigraay irratti gama mootummaa federaalaas ta'ee raayyaa ittisa biyyaa wanti ifatti jedhameen jiru. Dura ta'an TPLF Dabrasiyoon Gabra Mikaa'el torbaan lama dura akka lakkoofsa Habashaatti adoolessa 12 jiraattota magaalaa Maqaleef haasawa taasisaniin mootummaa federaalaa akka morkatan himan. Amma akka durii qofa hin jirru michuuwwan hedduu qabnaa jedhan. Dabaluunis badhaadhinni ammaanachi Tigraay qofa hin lolu humnoonni kanaan bulchiinsa akka yaaddootti ilaalan jiru. Ofitti amannus michuuwwan sirna kana kuffisuuf barbaadan qabnaa jedhaniiru. Aangawoonni Tigraay ibsa gaafa sanbataa baasaniin uummata Tigraayiif ergaa dhaamaniin seenaa hojjechuuf qophaa'aa jechuun dhaamanii turan.
Iraan dooniiwwan boba'aa lama ulaa Hormuz keessatti haleelte. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Humnoonni warraaqsaa Islaamaa Iraan IRGC dooniiwwan boba'aa lama ulaa Hormuz keessatti darbuuf yaalan haleeluu isaanii beeksisan. IRGC ibsa baateen dooniiwwan kunneen akeekkachiisa humna galaanaa Iraan cabsuun karaa seeraan alaa fi nageenya hin qabne fayyadamanii imalaa turan jedhan. Akkasumas dooniiwwan kunneen humna waraanaa Ameerikaatiin qilleensarraa eegumsa argachaa turan jechuun himate. Akka ibsa IRGCtti haleellaan erga raawwatamee booda dooniiwwan boba'aa biroo 4 ariitiin kallattii isaanii jijjiiranii gara bakka irraa dhufanitti deebi'aniiru jedha. Humnootni warraaqsaa Islaamaa Iraan abbootii doonii fi dhaabbilee inshuraansii waan waraanni Ameerikaa jedhu hordofuun gara ulaa kanaatti dhiyaachuurraa akka of qusatanis waamicha dhiyeesse. Gama biraatiin humni waraanaa Ameerikaa seentikoom kamisa ibsa baaseen daandii doonii idil addunyaa Hormuz keessa jiran nageenya akka qaban ibse. IRGC marsariitii tiwutaraa irratti suuraalee dooniiwwan ibidditti qabatee agarsiisan maxxansuun namoonni qajeelfama cabsan xumurri isaanii kana jechuun barreesse. Haa ta'u malee odeeffannoo Iraan baaste kana ilaalchisee qaamoleen walaba ta'an hanga ammaatti waan mirkaneessan tokkollee hin qaban. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.